raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata muddee 30 bara 2018ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo oolmaa galchuun sannagaa. Dhugaasatii sagantaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata arraas kan isiniif dhiyeessinu gulaalaa suur sagalee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa mo'aa buubaa waliin ta'uudhaan. Turtiin keessan haga dhumaatti faana ta'uun afeerraa keenya. Irra caalmaatii fi godina addaa naannoo Finfinnee Ogaayyuu kana kan jiraatu ijoollee gara Amboo kanaadhaa fi ijoollee Wallagga Lixaa naannoo Dambidoolloo, Najjoo fi Gullisoodha. Baay'inaan kanas keessa jiraatan. Kan qabamaa jiru immoo ijoollee sana irratti xiyyeeffannoo. Irra caalaa adda bilisummaa Oromoo deeggartanii kan jedhuudhaani. Ijoollee hedduun daandii irra illee jiran amma qaqqabamaniiru baay'een. Akkaataan isaan ittiin nama gubaa turan nama ni ajjeesu. Akkuma nama ajjeesaniin reeffa waan itti biifanu jira. Bakkuma tokkotti abiddi qabata. Inni kaan immoo konkolaatuma gubbaa dhaabatanii mana namaatti gaazii gallakkisuudhaan abidda itti qabsiisaa turan. Dhuguma deemtee bakka sana ilaalte waan akka malee seefachiisu. Waan dhageenya hin beeknetti nu mudate dhugaa dubbachuuf. Wanni kun itti yaadamee itti xiinxalameeti kan hangana hunda daawwatamu. Sagaleeleen olitti sin dhageessifne kun bulchiinsa addaa yookaan magaalota addaa naannoo Finfinnee keessaa dargaggoonni Oromoo lixa Oromiyaadhaan lakkoofsaan 340 ol ta'an guyyoottan 3 kana qofaa hidhattoota mootummaa kuleeffataa Impaayera Itoophiyaa kan Dr. Abiyyiin durfamaniin butamanii achi buuteen isaanii dhabamuu ilaalchifne kan odeeffannee fi godina Gujii lixaa keessaa ajjeechaa loltoota Dr. Abiyyiin ilmaan Oromoo irratti raawwatamee fi reeffi isaanis gubame ilaalchifnee kan Oromootarraa odeeffannedha. Dabalataanis lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Aanaa Beegii akkasumas godina Orroo Guduruu Wallaggaa keessatti tarkaanfiin ammeenyaa loltoota mootummaa kuleeffataa Impaayera Itoophiyaa yookaan Dr. Abiyyiin geggeeffamaa jiru jabaatee itti fufuus ilaalchifnee kan Oromootarraa kallattiin bilbilee odeeffannee harkaa qabna. Turtiin keessan ammas nu faana ta'uu hiriyoota keessaniif qooda. Jalqaba kan isiniif dhiyaatu kan Oromtitti magaalaa Buraayyuurraa akkaataa qeerroof qarreen Oromoo itti qabamaa jiran ilaalchifnee odeeffanneedha. Itti dhiyaadha. Dhugaasaan jedhama raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan siif bilbilaa. Egaa lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa giddugala Oromiyaa keessatti ajjeechaa maatii ilmaan Oromoo irratti raawwataa jira. Torbee kana immoo magaalaa Buraayyuu akkasuma Askoo naannoodhuma magaalaa Finfinnee kanaati dargaggoota Oromoo qarree fi qeerroo jechuu kooti kan Qellem Wallaggaa godina Wallagga Lixaa. Horroo Guduruu Wallaggaaf ba'aa Wallaggaa filanii qabaa jiru jedhan keessumaa kaleessa galgala dargaggoonni hedduun akka qabamantu himamaa jira. Mee dhimma kana irratti maal quba qabdati jiraattu magaalaa Buraayyuuti isa kana Oromoo dhageessisime. Daandiraa godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuu haalli jiru nama yaaddeessaadha. Baay'ee haala rakkoo keessa jiru. Bakka sadiitti qeerroo qoodanii kan isaan qabaa jiranii. Dhaga'ama. Nan dhaga'e bifa kamiin mee bakka 8 attamitti qoodanii qabu? Tokkoffaa adda bilisummaa Oromoodhaa deeggartanii
maallaqa walitti sassaabaa jirtu kan jedhuun qabaa jiru ijoollee. Inni lammaffaan immoo uummata biraa jedhanii biyya keessa jiraatan daangaarra jiranii fi wajjin akka maatiitti nuti waliin isaannu daangaarraa buqqistanii asii buqqistanii iddoo biraatti akka isaan deemanii jiraatan gootanii uummataa duree darbee haala birbirinsa uumameen buqqa'anii deebi'anii jalan kana amma saaraa godhanii miidhanii jedhanii dargaggoota nagaa qabanii dalabaanii jiru. Tole. Inni sadaffaan immoo galgala nama reeddanii saamichaaf bobbaatanii jirtu jedhanii qeerroo bakka sadan kanatti qoodanii deemanii ta'an uummata nagaa dargaggoota keenya qabanii akkasumas jiranii jechuudha. Konkolaataa poolisiidhaan kan isaan qabamaa jiran poolisii Oromiyaatu guuraa jira. Amma lakkoofsi isaanii hedduudha jedhama isa kanoo odeeffannoo qabda laata? Nama 340 olii keessa ba'an warri kaan bulchiinsa magaalaa jiru warri kaan immoo ijoollee hedduun daandiirra illee hin jirani amma qaqqabamaniiru baay'een. Irra caalmaattis godina addaa naannoo Finfinnee Ogaayyuu kana kan jiraatu ijoollee gara Amboo kanaadhaa fi ijoollee Wallagga Lixaa naannoo Dambidoolloo, Najjoo fi Gullisoodha. Baay'inaan kanas keessa jiraatan. Kan qabamaa jiru immoo ijoollee sana irratti xiyyeeffannoo. Irra caalaa adda bilisummaa Oromoo deeggartanii kan jedhuudhaani. Tole egaa ulfaadhu haala ijoolleen Oromoo naannoo sanaa keessa jiran anis uummata Oromoo nan ga'a biyya nagaa bulii. Hayyee galatoomaa hedduu. Sagaleen amma isin dhageessifne kun kan qarritti Oromoo magaalaa Buraayyuuti. Akkuma siinuu dubbatte magaalaa Buraayyuu Askoo fi Kattaa akkasumas naannoo magaalaa Finfinneetii qeerroof qarreen Oromoo 340 ol ta'an guyyoottan sadan kana qofaa poolisoota Lammaa Magarsaan butamanii warri kaan achi buuteen isaanii akka dhabameef gariin ammoo bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti hidhamanii akka jiran ta'uu isaaniiti kan isheen dubbattu. Akkuma waliin immoo quba qabnu qabsoon Oromoodhaa baroota hedduu lakkoofsiseef gootonni hedduunis kan irratti aarsaa baasan ta'ullee gannoottan 4 fi 5 darban kanaa qeerroof qarreen Oromoo ajjeechaa Oromoo irratti raawwataa jiru akkasumas saamicha qabeenyaa fi walumaa galatti mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatuudhaaf falmaa walirraa hin cinne finiinsuudhaan yoo xiqqaate qeerroo fi qarreen Oromoo 6,000 wareegamaniiru. Danuunis achi buuteen dhabameera kan qaamaa irratti immoo agarsiisu jechuun nama dhiba. Haa ta'u malee ajjeechaan nurraa hadhaabbatu jechuun qeerroof qarreen Oromoo aarsaa kafalaa ba'an ammas bifa haaraan itti buufee ka jiru ta'uu fi keessumaa immoo yeroo ammaatti dargaggoota kallattii lixa Oromiyaa magaalaa Amboo, Naqamtee, Gimbii, Najjoo, Mandii fi kanneen kana fakkaatan yeroo ammaatti naannoo magaalaa Finfinnee jiraatan keessaa filanii manadhaatti ka darbataa jiran ta'uu isaaniiti. Egaan warri maqaa haaromsaan gara aangootti dhufan kun maqaama jijjiirratan malee gochaadhuma kaleessa wayyaaniin hojjechaa turte ammas Dr. Abiy fi Obbo Lammaa Magarsaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiran ta'uu isaaniiti. Maqaa adda bilisummaa Oromootiinis qeerroo fi qarreen Oromoo manadhaatti kan guuramaa jiran ta'uu isaaniiti. Irra jireessaan gannoottan 27 darban kanaa maqaa shororkeessummaa adda bilisummaa Oromoof kennuudhaan deeggartoota miseensota akkasumas hawaasa Oromoo bal'aan mana hidhaatti gidirfamaa ture, ajjeefamaa ture, achi buuteen dhabamsiifamaa ture. Biyya isaa Oromiyaa keessas jiraatuu mulqamuudhaan biyya ambaatti baqatanii gidiraa garaagaraaf saaxilamaa turan ammas itti fufee jira. Amma immoo irra jireessaan kan nama gaddisiisu ajjeechaa kanaan dura ajjeesanii badheetti reeffa darbataa turan irratti daran reeffa Oromoo ajjeesanii gubuunis loltoota Dr. Abiyyiin hammaatee kan itti fufee jiru ta'uu isaati. Lixa Gujii Haanaalee 2 keessatti jimaata darbe gochaan raawwates kanuma mul'isa. Mee Oromticha godina Gujii lixaa magaalaa Bulee Oraarraa odeeffannoo Haanaa Dugda Daawwaa fi Galaanaa keessatti loltoota Dr. Abiyyiin raawwate ilaalchifnee kan bilbilaan fudhanne isin dhageessifna. Ammas turtiin keessan nu faana ta'u. Egaa godina Gujii lixaa Haanaa Dugda Daawwaa magaalaa Fincaawaa keessatti guyyaa kaleessaa raayyaan ittisa biyyaa kan Dr. Abiyyiin hoogganamu Oromoota Gujii obbaasii qabeenyas barbadeessaa oolee mee akkaataa itti duguuggaan sanyii kun Oromoo irratti raawwate jalqabumarraa ka'e uummata Oromoo dhageessisi.
Egaa akkuma beekamu duguuggaan kun akkaataan itti raawwatame humni raayyaa ittisa biyyaa oraalii 2 magaalaa Bulee Horaa magaalaa guddittii Godinaa irraa kaanii gara aanaa Dugdaawwaa deemaa turanii akkuma dhufanii osoo magaalaan ga'iin akka carraa ta'ee speed breakerii ni jira. Magaalli irraan gadee waan itti deemamuuf warri daandii tolchuu waan kana hojjetanii turanii. Egaa waan kana yeroo bahu warri meeshaa gurguddaa namoonni sodaatu kana xamadanii oraalii 2 tokko dura deema tokko duubaan hoggaa kana magaalaa seenanii inni duubaa kun uummata nagayaa kan ofirraa ciisu haadhotii ijoollee itti gadi qabanii namoota keenya lubbuu balleessanii jiranii waan baay'ee nama gaddisiisu. Dhugaa jiru dubbachuuf namni battalumatti magaalaa keessatti isaan meeshaadhaan rukutanii ajjeesan nama 14 ta'eera kalee isa nama 12 ture. Har'a immoo nama 2 reeffa isaan bakka isaaniitti ajjeesanii fuudhaniiran. Ajjeesuu qofaa miti wanni guddaa nama gaddisiisu nama ajjeesanii reeffa ilma namaa gubuudha. Isarra dabarii haadha umurii waggaa 70 taatu haadha nama guddaa jala ajjeesaniiran. Inni kaan immoo daa'imman xixiqqoo ijoollee xixiqqoo asfaaltii irratti yeroo isaan fixan duguugga sanyiiti malee kun waa biraati muti. Namni ammoo madaa'ee gara hospitaala waliigalaa Bulee Horaatti dhufee ammaan kana yaalamaa jiru nama 20 ta'uu akkam xiqqaatti. Aanuma isaa qofa keessa inni kaan qabeenyi barbadaa'e manni uummataa hedduun gubateera. Inni kaan motora ittiin deemamu kaleessa qofa motora 36 gubate magaalaa keessatti jechuudha. Ija kootiin waan arge motorri 36 gubate manni dhuunfaa hanga mana 10 kan caaludha kan gubate. Haleellaan kun bakka lamatti raawwatame. Aanaa Dugdaawwaa fi aanaa Galaana Abbayyaa kan jedhamu irratti. Bakka kanis akkuma isaan uummatuma nagaa jaarrotii kora ofirraa ciiftutti dhufanii hanga nama 10 jala ajjeesaniiru jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa guyyaa tokkotti godina tokko keessatti bakka lamatti haleellaa raawwatanii lubbuu nama keenyaa hanga nama 24 dura balleessaniiru jechuudha. Guyyaa kaleessa qofa gadda guddaatu itti dhagahameera. Egaa dhugaadhumatti baay'ee nama gaddisiisa. Haalli ittiin isaan ajjechaa raawwatan kan ammaa kun ammoo kan duriirrayyuu ammaateeti kan inni deemaa jiru ati immoo kan itti kaaftu ka baay'ee nama gaddisiisu ajjeesuu qofa otoo hin taane reeffa isaa gubuudhaadha. Dabalataan odeeffannoon qabuun manni kaleessa magaalaa Fincaa'aa keessa gubate rasaasaan osoo hin taane abidduma itti fidanii akka isaan gubanidha. Mee kanarraallee nu himi akka isaan nama gubanii fi akkaataatti manni gubate. Yeroo sanii akkaataan isaan ittiin nama gubaa turan nama ni ajjeesu. Akkuma nama ajjeesaniin reeffa waan itti biifanu jira bakkuma tokkotti abiddi qabata. Inni kaan immoo konkolaatuma gubbaa dhaabatanii mana namaatti gaazii gallakkisuudhaan abidda itti qabsiisaa turan. Dhuguma tos deemtee bakka salaalte waan akka malee sireeffachiisu. Waan dhageenya hin beeknetti nu mudate dhugaa dubbachuuf. Wanni kun itti yaadamee itti xiinxalameeti kan hangana hundi raawwatame. Egaa akkuma waliin yoo quba qabnu maqaa jijjiiramaatiin aangoon nama haaraatti ol dhufan obbo Lammaa Magarsaas haa ta'u Dr. Abiyyiin ilmaan Oromootii Oromoof quuqama qabu jedhama. Haa ta'u malee kan Oromoon falmachaa ture du'uu hin qabnu, buqqa'uu hin qabnu, saamamuu hin qabnu, bilisummaan huumaa hin qabnu sun nuuf kabajamuu qabaadha. Haa ta'u malee kan dur turerrayyuu waan hammaate fakkaata. Kanaaf mootummaa kanaan mootummaa Oromooti jechuu dandeenya dhuguma jarri kun quuqama qabu. Oromoon guutuu Oromiyaa keessa jiru kana booda maal gochuu qaba erga jarri kun ajjeechaa duraan geggeeffamaa tureyyuu daran ammeessanii. Dhuguma haalli itti deemamaa jiru waan nama jibbisiisu yookaan ifuu waan nama sodaachisu guyyaa kaleessaa irraa eegalee hospitaala kan godinaa keessatti namoonni hedduun dhufanii ni bo'u. Bara TPLF nu bulchitu keessattuu duguuggaan akkanaan irratti raawwatame hin beeku. Bara san bara gabrummaa ofirraa ittisuuf jecha sagaleen keenya addunyaan haa dhageettu qeerroon keenya dargaggoon keenya barataan keenya. Akkasumas jaarotiin keenya karratti baatee dhumaa turte garuu uummata nagayaan ta'u yeroo jalqabaatiif dhufanii bakka tokkotti fixuun isa san caalaa waan akka malee nama gaddisiisu. Bara silaa carraan ilma Oromootii dhufe jedhamu keessatti maqaa uummata Oromootiif qabsaa'aa deemmoo kana raawwachuun waan akka malee nama jibbisiisu. Kanaafuu uummanni waa hedduu of keessatti qabatee ni bo'u. Osoo waan kana argitanii baay'ee waan nama gaddisiisu. Kana caalaa ammoo kan garaa nu gubee galgaluma kana miidiyaa isaaniitii OBN nama 24 kan nurraa dhumeen nama 4 yoggaa dabarsan waan akka malee salphinaati. Hanga ilma namaatiif naasuu hin qabne hanga quuqaa ilma Oromootiin qabne waan isaan agarsiisu. Dhugaadhumatti wanti ammataa jiru ganna 27 darbanuu waan ta'aa hin turreedha yeroo ilma Oromootu aangootti ba'ee jiru jedhamutti keessumaa lixa Oromiyaa fi godina Gujii Boorana keessatti kan duguuggaan kun akka malee ammaatu waraana bilisummaa Oromootu achi jira maqaa jedhuuni jedhama. Kanaaf mee ooboon Oromoota godina Gujiif maali ooboofi loltoota amma Oromoo fixaa jiran kan attamitti ol bira qabdee laalta Oromoon immoo qabsoo attamitti itti fufuu qabaa jettame
kana asirratti cuunfiitii dhaamsas yoo qabaatte dhaammadhu. Asirratti waan dhaamachuu barbaadu yeroo nuti ammaatti yeroo harkuma keenyaan of ajjeesaa jiru kana keessatti yeroo kamiyyuu woboon gaachana sabaa akkasumas kana keessattis harka kennuu hin qabu. Uummata isaa cinaa dhaabachuu qaba. Wareegama barbaachisaa ta'e kafalee uummata isaa ajjeechaa fi dararaa kana jalaa baasuu qaba. Maqaa wobootiin uummata Oromoo fixaa jira waan ta'eef uummataa fi waraanni keenya kun wal dhaga'ee kallattii gara fuulduraa wajjin tarkaanfachuu danda'an irratti walii galanii bifa kanaan yoo hin deemin raayyaan ittisa biyyaa akkasumas humnoonni badii kan amma maqaa mootummaatiin dhufaman bakka bakkatti halkaniif guyyaa ilma Oromoo ajjeesaa jiran. Kanarratti deeggarsa barbaachisu hunda uummatis woboonis wal dhaga'uudhaan kaayyoo waliigalaa irratti maratanii ejjennoo tokko hoggaan kaayateen kana caalaa badaa jirra gara badii deemuu jirra. Kanaafuu yeroo kamiin sanaan woboo jajjabeeffatuu qabna deeggaruu qabna gaachana kenna waan ta'eef innis uummata kanaaf qabsaa waan tureef ammas uummata kanaa qabsaa waan jiruuf uummata kanaa uffata ta'ee fi badii yakka adda addaa kan amma shira irratti ta'anii uummata balleessaa jiran kana uummata cinaa dhaabachuu qaba. Uummata wareegaman kafali rakkisaa. Kanaafuu diina uummata dha'u kana uummata irraa deebisuu danda'uu qaba. Kaaniin deeggarsa barbaachisu immoo uummannis godhuufii qaba. Wal qabatanii gaaleen arba'ii akka Oromoon jedhu yeroon kun yeroo wal qabachuu qabnu jedhee dhaamsa kooti isa kana. Guddoo galatoomanis dhaamsaaf yaada kee kan uummata Oromoo bal'aan nan gahaa qabsoon itti fufaa injifannoon kan uummata Oromooti yaada kee foree buli. Awuraa bulaa isinis. Egaan kan ammas hin dhageessifne kun kan Oromticha godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Oraati. Magaalaa Fincaawaa fi achuma godina Gujii Lixaa Haana Galaanaa keessatti ajjeechaan kun kan inni raawwate jimaata darbe ta'uu isaati. Oromticha kanarraa immoo kan nu odeeffanne kaleessa galgala. Haa ta'u malee miidiyaan OPDOdhaa kan OBN jedhamu Oromoonni Gujiidhaa 24 ajjeefamuu dhoksuudhaan Oromoota 4tu ajjeefame jechuuf ajjeechaan sun dogoggoraan akka ta'etti kan kaasan ta'uu isaati. Haa ta'u malee loltoonni mootummaa kurneeffataa Impaayera Itoophiyaa kan Dr. Abiyyiin durfaman magaalaa Bulee Oraa irraa ka'uudhaan gara magaalaa Fincaa yeroo deemanitti akkuma magaalaa seenaniin kan dura deemu calliseedhuma meeshaa yookaan rasaasa akka dhukaaseef isa booda inni duraa darbee kaanis boodaan dhufuudhaan magaalaa qixxee yookaan moggaa gamaa gamanaa goranii uummata nagaa irratti rasaasa reebuun maanguddoo yookaan haadha Oromoo ganna 70 osoo hin hambifne kan obbaasanii fi ajjeesuu irratti immoo dabalataan kan akka malee nama laalessuuf diinummaa isaanii kafiinxaa kan isaan itti mul'isan reeffa Oromoodhaa erga ajjeesanii booda abiddaan gubuu isaaniiti. Manneen gubatanis rasaasaan ka gubatan osoo hin taane beenzila itti raruudhaan kan isaan abidda itti shidanii guban ta'uu isaati kan Oromtichi kun dubbate. Akkasumas mootor saayikilii uummanni Oromoodhaa yookaan dargaggoonni Oromoodhaa ittiin hojjetanii jiraatan walitti qabuudhaan bakka tokkotti mootirri 30 ol kan gubate ta'uu isaati. Walumaa gala haalli Oromoonni godina Gujii Lixaa keessa jiran akkaan amaa ta'uu isaati. Kana qofaas miti lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessattis gochaadhuma wal fakkaataadha kan tibba kana deemaa jiru. Tibba kana qofas osoo hin taane baatiiwwan lamaanii fi 3 darban kanaa akkuma lixa Oromiyaatti godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessattis Oromoon ajjeefamaa jira, dhaanamaa jira. Loltoota Dr. Abiyyiin iraarfamaa jira. Guyyaa irraas godina Horroo Guduruu Wallaggaa Haanaa Jimmaa Gannatii naannoo Haratoo fi Shaambuu keessatti loltoonni mootummaa Dr. Abiyyi bobbaase Oromoota gidirsaa ka jiran ta'uu fi magaalaan Haratoo cufamee ka jiru ta'ullee manuma cufame irra deemanii cabsuudhaan dargaggoota Oromoo qarree fi qeerroo qabanii hidhaatti darbataa yookaan achi buutee dhabamsiisaa ka jiran ta'uu isaati. Maanguddoon Oromoo magaalaa Haratoo irraa bilbilee odeeffanne mee haala jiru isaanumarraa dhaggeeffadhaa turtiin keessan nu faanaa ta'u hiriyoota keessaniif qoodaa haala Oromoof Oromiyaan keessa jiru Oromoon beekee akka walii dirmatuu danda'uuf. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessumaa naannoo Haratoodhaa dargaggoota qabaa jiru qeerroof qarree akkasumas maanguddoota Oromoo hawaasa keessatti fudhatama qabanis dararaa jiru jedhama loltoonni irra. Mee maaltu jira Haanaa Haratoo akkasumas Shaambuu godinuma Horroo Guduruu Wallaggaa keessa maal godhaa jiru loltoonni mootummaa wayyaanee kan Dr. Abiyyi hoogganu kun? Wayyaanee keessa biyyaa kun
Muddee 23 bara 2018 dhaqanii as dhufe. Ergasii godinatti akkuma nagaan arganne beekta. Haaluma kanaan gadda naannoo Haratootti waraana bilisummaa Oromootiin rukutamanii sanatti waan rifatan fakkaata Haratoo dhukaasanii gara kaaraatti darbani. Haratoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo warra adamsuu ba'an kanaa fi waraana bilisummaa Oromootu wal rukute jechuudha. Gadda kan isaanii Haratoo isaanii gidduu. Ganda baddoo jidaanii jedhamutti kan isaan wal rukutanii. Ganda baddoo jidaanii. Tole. Atitti gogoon rukutee biraa deema sanatti baara dibeeti kan isheen Haratoo keessatti meeshaa gurguddaa kana dhukaastee gara kaaraatti darbite. Ergasiitu naannoo kana goolessaa jettee aanaa Jimmaa Gannatee kana jechuudha. Har'as achuma jiru? Hin jiru. Daandiin marra malee bosonatti fiqaan jiranii. Daandiin marra deemanii nama karaarra deemu reebu akkasitti rakkisaadha baay'ee kana jechuun sibitti dhibaa. Harmoo magaalaan Haratoo cufaa ture uummanni raayyaan itti biyyaa kun achi keessa waan gubatee jiruuf uummanni baay'ee rakkatee jira. Amma dargaggoota qabaa jiru kan jedhamu dhugaadhaa? Akka maqaa isaanii jiran jenne malee ijoollee baay'een qabamaadha kan isaan jiran bakka garaagaraatti qabamaa jiru ijoolleen. Egaa kun akkuma jirutti ta'ee warri kaan immoo waraana bilisummaa Oromoo irratti olola haa ta'u malee lixa Oromiyaattis kibba Oromiyaa godina Gujiittis kan Oromoof ta'aa jiru immoo loltootuma wayyaanee kana mee isin maaltu falaa jettu dhaamsattamiis Oromoof qabdu? Ani kanan jedhu mootummaan abbaa jijjiiramaa tashiin jedhee ofiin ofaamu kun wareegama qeerroo bilisummaa Oromoodhaan dhufee yoo xiqqaate dargaggoonni 6,000 isaan lubbuu isaaniitti dhabaniiru mana hidhaattis yoo ta'e dararamaa turre. Miilli citee bakka kafaalota farrafa yoo argite jijjiiramni kun kanaan dhufe malee akka isaan jedhamniti. Haa ta'u malee erga injifannoo kan haatanii galanii immoo uummata kana kabajuu qabu. Adda bilisummaa Oromoo akka kootti kan gammaatti balleessaallee irratti marginee obsaan ibsa baasaa deemaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusa guddaa qaba. Baay'ee namatti tola haala inni itti deemu uummanni isa himatu hin jiru. Kanaaf egaa tokkummaa jabeessan jedhani. Dhugaadhumatti guddoo galatoomaa gara fuulduraattis waan jiru sunitti deebi'ee odeeffadheen karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aan ga'a biyya nagaa bulaa. Haa ta'u bagammoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo hojjetatu dhiyeessuufiin jedhamudha. Ayyee baguma waliin geenye kattaan immoo kan injifannoo kan Oromoon waan barbaadu argatee biyya isaatti abboomu waaqnuufa godhu. Haa ta'u nagannaa ta'e. Leenjiif qeerresitu kan jaalatanii tututtuqaa kana tuqaa jaalataa tuttuitee na dubbisuu maaf oolatta jabaatu qabee namarraa baasa bobborta na tuttuitee na tossobuu maaf oolatta qeerrootu qabee namarraa baasa bobborta. Leenjiif qeerresitu kan jaalatanii tututtuqaa kana tuqaa jaalataa tuttuitee na dubbisuu maaf oolatta jabaatu qabee namarraa baasa bobborta na tuttuitee na tossobuu maaf oolatta qeerrootu qabee namarraa baasa bobborta. Ajeerra duubara jita kakabaanni mu'inoo gabaroo bedii misaabe daandii saba darbani gabarra deebi'anii kanumna marakisaabe ganama salphisaabe gaafa gamteef gameessan qaba gaafa roorrootiif qeerroo qaba. Tikeeffatee adeemfatee lola lammiiko tiikiin dammaramii oofti jedha banko. Tikeeffatee adeemfatee lola qeerroonko tiikiin dammaramii oofti jedha banko. Kabsa jabeessi jajjabaadhu jajjabeeko tiikiin dammaramii oofti jedha banko. Falma malee falmi jiru yaa kokooko tiikiin dammaramii oofti jedha banko. Injifannee abilisoomnu yaa lammiiko tiikiin dammaramii oofti jedha banko. Egaan hordoftoota keenya haalli Oromoof Oromiyaan keessa jiru keessumaa kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa fi lixii Oromiyaa godina Orroo Guduruu Wallaggaa Bayii Wallaggaa lixii Wallaggaaf godinni Qellem Wallaggaa haalamaa keessa jiru kana qofaas miti qeerroof qarreen Oromoo gannoottan 4-5 darban kana haarsaa guddaa kafalaa turan ammas naannoo magaalaa Finfinnee keessumaa Buraayyuu Askoo Kattaaf kan kana fakkaatan keessaa qeerroof qarreen Oromoo 340 ol
loltootaaf poolisoota mootummaa kurneeffataa impaayera Itoophiyaa kan Dr. Abiyyi fi Obbo Lammaa Magarsaan butamanii achi buuteen isaanii dhabamaa jira. Impaayerri addunyaa kanarraa dimokiraataa hin beeku kan Oromoo yookaan kan impaayera Itoophiyaas haaraa miti. Kanaaf impaayera dimokiraatessuudhaaf carraaqqiin godhamaa ture akkuma aarsaa qofa ta'ee hafee ammas impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf qabsaa'uun aarsaa malee bu'aa tokkollee Oromoofis ta'e Oromiyaaf kan hin buufne ta'uusaati. Kanaaf qabsoo walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoof mootummaa birmaduu dhaabbattuuf gootonni Oromoo kaleessaa lafa qabsiisan sanatti fuuleffatuudhaan waraana bilisummaa Oromoo wooboo bira dhaabbachuudhaan qabsoofiniin sun furmaata waaraa Oromoofis ta'e Oromiyaaf argamsiisuu danda'a. Kanaaf qabsoo walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoof mootummaa birmaduu dhaabbatuuf abboonni keenya eegan sana itti fufuun murteessaadha jechaa kanatti aansuudhaan ammoo lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa magaalaa Begii Kobor akkasumas naannoo Qashmaandootti Oromoonni danuun jimaatarraa jalqabanii kan ajjeefaman ta'uu fi magaalaan Koboris loltoota mootummaa kurneeffataa impaayera Itoophiyaa kan Dr. Abiyyiin gubachuu akkasumas maanguddoonnii fi hawwan Oromoodhaa kan magaalaa Kobor loltoota mootummaa Itoophiyaa kanaan dirqamanii boolla yookaan da'annoo qotaa jiraachuu fi dargaggoonni qarree fi qeerroon akkasumas kan baqatuu danda'u ammoo magaalaa sana gadhiisee ka baqatee jiru ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo wooboon ammoo tarkaanfii ammeenyaa loltoota kanaan uummata Oromoo irratti fudhatamaa jiruuf dirmatuudhaan injifannoo boonsaa ka galmeessaa jiru ta'uusaati Oromoonni gamasii odeeffanne. Mee waan Oromtichi magaalaa Begii nutti hima oolmaan hadhageenyu ammas turtiin keessan nu faana ta'u. Amma wanti magaalicha keessa jiru baay'ee wanta ulfaataadha. Yerootti dhugaasii hin dhuga'in hin jiru. Keessumaa immoo naannoo Qashmaandoo irratti humna guddaa buufatee jira. Qashmaandoo ta'an immoo naannoo Koboritti deebi'ee iddoo 3 humna guddaa buufatee jira. Achitti immoo keessa ba'anii zuwaa sooftii dhugaasaa turan. Kanarraan kan ka'e uummanni naannoo sanaa buqqee inni kaan firootaan qabanitti baqatee inni kaan immoo mana gadhiisee bosona keessa galee akka kanatti darara guddaa keessa jira uummanni. Magaalaa Begii keessatti sodaa guddaarraan kan ka'e torban tokko guutuu manni tuuf hin banamin guyyaa irra sa'aatii 10 booddee gaafa banamu waraanni immoo gayyaa'ee eenyutu mana banaa isiniin jedhe kan jedhurraan kan ka'e uummanni sammus deebi'ee mana cufe mana isaatti gaggalee haala akkasii keessatti uummanni baay'ee dararaa guddaa keessa jira. Keessumaa guyyaa kaleessaa magaalaa Kobor dhukaasa gurguddaa irratti bananii tuullaa midhaanis gubaa turanii namoonnis immoo ajjeefamaniiru ka jedhamutu jira. Mee isa kanasumaan nu qulleessi. Kan inni ta'e uummata irratti dhukaasa banuudhaani kanaan booddee jaartiin namni 2 yeroo sana akkaataa isaan itti araddaa isaanii keessatti midhaan makarachaa jiranitti kan isaan du'anii warra kaan immoo midhaan keessaa gaafa isaan baqatanii midhaan sanatti dhukaasuudhaani midhaan sana gubaa turan baay'inaan midhaan ni gubateera namnis du'eera qe'ee isaarraas buqqeera yaaddoo guddaa keessa jiru manni naannoo sana amma namni mana keessa jiru hin jiru manni namaa cufaadha. Warra naannoo sana jiraatan warra dadhaboo immoo gaafa isaanii qe'eema isaaniitti deddeebi'anii qabanii mishiggii qotaa jedhanii mishiggii qochisiisaa jiru galgala kana baay'inaan immoo galgala kanadha kan bosona keessaas qabanii naannoo jirurraa qabanii mishiggii qochisiisaa jiru. Kabiraan ammoo kanan dhaga'e lola guyyaa lamaan kana godina Wallagga lixaa Begii Qashmaandoo naannoo Gidaamii Muusaa Maadoo naannoo kanatti ta'een loltoonni wayyaanee hedduutu dhumee jedhama waan quba qabdu kanasumaan uummata Oromoo dhageessisi. Waraanni baay'inaan du'eera. Waraana bilisummaa Oromoo keessaa mucaan tokko immoo naannoo Gidaamitti wareegameera. Waraanni isaanii garuu waraana kana hin jedhamnedha. Kan madaa'e kan ajjeefames waraanni isaanii kanarraa addi bilisummaa Oromoo meeshaa baay'inaan hiikkateera naannoo Koboritti keessumaa meeshaa baay'inaan kan inni hiikkate naannoo sanatti. Naannoo Begiitti garuu kaambii keessa seenanii dhukaasa ganama barii sa'aatii 12 itti jalqabanii hanga sa'aatii 12 sa'aatii 1 qabaabitti itti dhukaasanii kanaan booddee galgala saamoo sa'aatii 2 dhaqanii boombiidhaanii gubanii ba'an. Deebi'ee guyyaa kaleessaa Najjoodhaa fi Biilaa gidduutti waraanni sanarra irraa rukutuudhaanii heddii booji'anii booddee hooraalii sana gubanii ijoolleen injifannoodhaan ba'anii mucaan tokkos achitti wareegamee Finfinnee awwaalan. Walumaa gara miidhaa guddaan qaqqabeera. Rakkinni guddaan garuu uummanni dararaa guddaa yaaddoo guddaa dhiphina guddaa sodaa guddaa keessa jira. Gabbee hojjetachuu hin dandeenye kanarraan kan ka'e uummanni beela guddaa keessa galee jira. Leenjiif keerresitu kan jaalatanii tututtuqaa kana tuqaa jaalataa
tuttuutee na dubbisuu maaf oolatta jabaatuu qabee namarraa baasa bobborta na tuttuutee na tossobuu maaf oolatta qeerrootuu qabee namarraa baasa bobborta leenjiif qeerresitu kan jaalatanii tututtuqaa kanattuqaa jaalataa na tuttuutee na dubbisuu maaf oolatta jabaatuu qabee namarraa baasa bobborta na tuttuutee na tossobuu maaf oolatta qeerrootuu qabee namarraa baasa bobborta. Mootummaan kunuunfataan Impaayera Itoophiyaa mootummaan wayyaanee qabsoo qarree fi qeerroon Oromoo gannoottan 4 fi 5 darban dhiigaa fi lafee isaanii itti urreessanii erga umni isaa laafee booda bifa jijjiirrachuun kanneen kanaan dura isaa fi ergamaa ilmaan Oromoo ajjeesaa fi ajjeessaa turan maqaa haaromsaatiin aangootti ol baasuun jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kanneen biyyoota ollaa akkasumas biyyoota ambaa fagoo keessa turan qabsoo karaa nagaa geggeessinaaf gara biyyaatti waamuudhaan warri kaanis biyyatti deebi'uun akkuma yaadatamu ammas waamichi sun itti fufuudhaan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa obbo Galaasaa Dilboos sanbata duraa kaleessaa gara biyyaatti deebi'aniiru. Obbo Galaasaa Dilboo hayyudureen adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa osoo isaan biyya ambaatti gara biyyaatti hin deebiin dursinee gaaffiif deebii waliin taasisuudhaan yeroo gara biyyaatti deebi'an akeeka qabsoo ganamaa kan qabatanii manaa ba'an walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoof qabsoo itti fufuuf akeeka sana jijjiirratanii jiraachuu isaaniif gaaffilee garaagaraa kaafnee waliin mari'atuudhaaf gaafannee isaanis kan nuuf ayyamanii turan ta'ullee yeroon itti gabaabbatuudhaan akka haalli hin mijatiniif nutti maniiru. Egaan gara fuula duraatti akkuma isaan nuuf ayyamaniin dhimma akeeka qabsoo ganama qabatanii ba'anii fi amma erga biyyatti galanii booda immoo akkamittiin deemuuf akka isaan karoora qaban gaaffiif deebii waliin taasifnee kan isiniif dhiyeessinu ta'uu keenya gamanumaan isin yaadachiisuu jaallanna. Egaan mootummaan kunuunfataan Impaayera Itoophiyaa kanaan dura turan akkuma godhaa turan ammas mootummaan kunuunfataan Impaayera Itoophiyaa kan yeroo ammaatti Dr. Abiyyiin durfamu qabsoo Oromoo fi dhimmamee osoo hin taane shiruma kanaan dura baratan sana hojjechaa jiran kanas kan dhugoomsu jaarmiyoota Oromoo kanneen qabsoo haqaa geggeessaa turan irratti olola garaagaraa oofuu hooboos maqaa bal'eessuu fi Oromoos kutaadhaa kutaan bifa garaagaraan qoqqoodanii walitti buusuu yaalaa jiraachuu isaaniiti. Egaan jaarmiyoonni siyaasaa Oromoodhaa kanneen biyya ambaatii galan kun shira diinaan diriirfamaa jiru kanatti osoo hin seenne mirga abbaa biyyummaa Oromoof Oromiyaa mirkaneessuudhaaf qabsoo manaa ba'aniif sanatti xiyyeeffatuudhaan hawaasa Oromoo tokkoomsanii qabsootti fuuleffatuun furmaata waaraa Oromoofis ta'e Oromiyaaf argamsiisuu danda'a. Jajabaatu keroko kobididanisini jajabaatu keroko kobididanisini no kapsoda bani utano dangal magari kapso finisaniti utano dangal magari dina weraraniti utano dangal magari yatu kombisaniti utano dangal magari dina finisaniti utano dangal magari tumaniriraniti utano dangal magari gamta falma Taniti, Tanodal Magahan, Bela Dandaniti, Tanodal Magahan, Debu Zandaniti, Tanodal Magahan, Lupu Wareganiti, Tanodal Magahan, La Feda Javaniti, Tanodal Magahan. Kan dhagaa jirtan kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata muddee 30 bara 2018 seensa sagantaa keenya guyyaa har'aa irratti kan isin dhageessifne magaalaa Buraayyuu Askoo Kattaa fi walumaagalaa magaalota addaa naannoo Finfinnee keessaa dargaggoonni Oromoodhaa jechuun qarreef qeerroon Oromoo 340 ol ta'an guyyoottan sadan kana qofaa loltootaaf poolisoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa kan Dr. Abiyyii fi obbo Lammaa Magarsaan hoogganamaniin butamanii achi buuteen isaanii dhabamuuf ammas qabamaa jiraachuu dargaggoonni qabaman kunis dargaggoota Oromoo kan lixa Shawaa magaalaa Amboo Naqamtee godina Orroo Guduruu Wallaggaa lixa Wallaggaa akkasumas kan godina Qellem Wallaggaa ta'uu isaaniiti kan Oromtichiin achirraa odeeffannee nutti himte
Dabalataan ammoo kan isin dhageessifne godina Gujii lixaa Aanaa Dugda Daawwaa magaalaa Fincaawaa keessatti Oromoonni ajjeefaman lakkoofsi isaanii 24 ta'uu fi ajjeefamuu irratti immoo dabalataan loltoonni mootummaa Impaayera Itoophiyaa ka Dr. Abiy erga ajjeesanii booda reeffa Oromoota Gujii magaalaa Fincaawaa keessatti gubuu fi achuma godina Gujii lixaa Aanaa Galaanaa keessattis bifuma wal fakkaatuun Oromoonni ajjeefamuu yeroo ammaatti ammoo kamada'anii hospitaala Bulee Horaa keessa jiran 20 ol ta'uu isaanii mooterrii fi mannis beenzilli itti rabamuudhaan magaalaa Fincaawaaf Dugda Daawwaa keessatti gubachuudha kan Oromticha jirraa odeeffanni nutti hime. Dabalataan ammoo godina Orroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Haratoo fi Shaambuu keessatti Oromoonni tibba kan akka malee loltoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa ka Dr. Abiyyiin hiraarfamaa jiraachuuf guyyaa irraa ammoo magaalaan Haratoo tarkaanfii ammeenyaa loltoota kanaan irratti fudhatamaa jiruun cufamullee loltoonni kun qarree fi qeerroo Oromoo mana cabsanii itti seenanii qabaafachi buutee dhabamsiisaa jiraachuu ilaalchifnees odeeffannoo isin biraan geenye irra dhumarratti kan isin dhageessifne lixaa Oromiyaa godina Wallagga lixaa magaalaa Beegii Gidaamii Kobor Mucaa Maadoo fi magaalota garaagaraa keessatti tarkaanfiin baatiiwwan 3-4 darban loltoota Dr. Abiy fi poolisoota Lammaa Magarsaan Oromoo irratti raawwataa ture tibba kan ammoo akkaan ammaachuun magaalaan Kobor abidda loltoonni wayyaanee yookaan ka Dr. Abiyyitti qabsiisaniin guyyaa kaleessaa gubataa oolu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo uummataaf dirmatuudhaan loltoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa ka Dr. Abiy aleeluudhaan danuu ajjeesuuf booji'uu akkasumas meeshaalee waraanaa garaagaraas fudhatuu isaaniiti. Egaan akkuma waliin quba qabnu erguma qabsoo karaa nagaa jedhamanii jaarmiyoonni siyaasaa Oromoo garaagaraa biyyatti deebi'anii maqaa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi adda bilisummaa Oromoo akkasumas qabsaa'ota Oromoo dhugaa balleessuuf Oromoos kutaa amantii fi gandaan bifa garaagaraan walitti buusuuf shirri koloneeffattoota mootota Abashaa darbaniin geggeeffamaa ture yeroo ammaattis ergamtoota wayyaanee jechuu dandeenya. Dr. Abiy fi Lammaa Magarsaan Oromoof Oromiyaa irratti kan geggeeffamaa jiru ta'uu isaati. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo kan Oromoof qabsoomna jedhanii biyyoota ambaa fagoof ollaa turanii biyyatti deebi'anis yeroo ammaatti gariin isaanii tumsa Dr. Abiy fi obbo Lammaaf ba'uudhaan Oromoo gargar qooduu qabsoo Oromoo laamsheessuu irratti kafuuleffatanii jiran ta'uu isaaniiti. Inni guddaan isaaniitti muummeeffatanii hojjetaa jiran ammoo waraana bilisummaa Oromoo WBO hiikkachiisuu yookaan biyya keessaa baasuuf obbaasuudha. Haa ta'u malee Oromoonni lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaadhaa cichoominaan bira dhaabbatanii waraana bilisummaa Oromoo tumsuudhaan aggaammii irratti godhamaa jirus waliin qorataa jiru. Aarsaa barbaachisus waliin baasaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kan inni dhaabbate qabsoo walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoof mootummaa birmaduu dhaabbatuudhaaf gootonni Oromoo yookaan ayyoottan Oromoo kaleessaa kanneen akka Baaroo Tumsaa akkasumas Nadhii Gammadaa gootowwan Oromoo danuun irratti obbaaniin kan dhaabbatan isuma arra jiru kanadha. Namni Nadhii Gammadaa barbaadu isa jiraaf du'aasaa qofa barbaadu tun ta'in kaayyoon irratti wareegame yookaan achi buuteensaa dhabame kan walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoof mootummaa birmaduu galmaan ga'uu sana irratti cichoomuuf akeeka kana ordofuudhaan qabsoo finiinsuutu furmaata. Nadhii barbaadu jechuun kaayyoosaa walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoo mootummaa birmaduuf dhaabbatuudha. Jaarraa Abbaa Gadaas Waaqoo guutuus kan isaan qabsa'aa turan Impaayera Itoophiyaadhaa dimokiraatessuuf osoo hin ta'in biyya Oromoo Oromiyaa koloneeffattoota mootota Abashaa kanneen meeshaalee waraanaa ammayyaa mootota warra dhiyaarraa argataniin cabsanii qabatan san jalaa baasuudhaan bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa deebisuudhaaf ture. Dhaloonni ammaas dhaloonni qubee kallattii sana qabatuudhaan qabsoo afiniinsinu jechuun dhaamsa keenya. Kanatti aansuudhaan ammoo wallee tokko isin afeeruudhaan kan nagaa isinitti dhaammatu hanxiiqii dhugaasaati gulalaan suur sagalee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa mo'aa buubaas na faana jiraa turtii nu faana qabaattaniif horaa bulaa. Warani bilisummaa
Akekni topichi kamnu